namni akka koo baabaa sheerree jaallattani laayik godha du'aayii godha salaamatan nagan salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jaalatamtoota fi kabajamtoota dhageeffattoota umma ifnaan akkam jirtu nagaa qabdanii bakka jirtanitti nagaanaaf qabaadha nageenyi rabbii isin bira haa jiraatucha kana aansee suuraa baabaa keenyaa kan hundarra maxxanfadhee dhufee fi namoonni hundi argaa jirtanii dursee Aslillee nuuf haa galatoomu doktor Aslii galatoomu jennaani baay'ee dinqisiisadha mucaa kanarratti aansee maaliifii waa'ee sheeka keenyaa kana suuraa isaanii maxxanfadhee akka dubbadhu na godhe beektanii walumaan argaa jirra miidiyaa kanarratti wallahi baabaan keenya kuni beeba ajaa'ibaati baaba ajaa'ibannaan kanamuu fakkeenya irraa fudhatee hayyoonni hedduu gurguddaan hunduu ka miidiyaa kana fayyadamu fakkeenya isaanii godhatanii odoo akkatti deemanii baay'ee natti tola maaliif jennaani bar baabaan kun maraataa wajjillee hin taanetu maasaanii xinnaa guddaan jedhan muslima kiristaanan jedhan maashaallah wallahi maashaallah tabaarakallah ijji hamtoon isin hin argin keerin isin hin darbin baabaa kiyya nuuf jiraadha umrii dheertuu nuuf qabaadhan isin hin janna yeroo makamuu shabaabaa nuuf deeman isin hin janna dhugaa umrii bareedduu laalamee akka yaani baay'ee gammadeen warra akka kiyya gammaddan du'aa inaaf godhaafi maaliif jennaani yeroo baay'ee biyya baqaa tana dhiisate namni hedduun bilaalota hedduu koottaa karaa markazaa namee wajjuma markaza adda addaa keessa jirra ijoollee nu markitanii hagam baay'atti bilaalonni markaza keessa ni jiranii baay'een jiran yoo ustaazota nu qaraasatan malee nama 50 keessatti bilaala tokkicha yookiin dhiira tokko yookiin dhiira lama argina yoo gaafattee koottaa seenaattu namuma beektuu namuma fira keetii namuma wajji haasaa qabdu kana namuma kara keessatiin chaat waliin jettu kana yoo dubbistee koottu fara markazaa jetteen meeqoo yaan ammaa miti boru dhufaa siin jedha meeqoo ijaarraa dhufa siin jedha warroonni akkasii baabaa keenya kana laalaa fakkeenya fudhaa dhugaa isinii himaan maaliif jennaani umriin gaafatu barumsi umriin gaafatu sammuu teessan tana biyya galee baradhaa mana ijaaradhee akkas tahee bultii godhadhee maal tahee yookiin immoo ka ilma dhale ilmuma kiyya barsiisa miti ilmi keellee ka baratu wanta ofuma isaatiif atis ka barattu ufuma keetiif barumsi ilma keetii isiif bakka bu'ee hin dubbatu odoo ati waa barreessisiin jedhanii waa barreessuu hin dandeessu ilmuma keessantu barreessa malee ati hoo akkamii qubuma kanaa waa farramta kanaaf yoo dura haalli maatii keenyaa harka qalleeyyii ta'anii dadhabbina qabaatanii nu barsiisuu dadhabanii nu eega of beekne immoo itti cinqamnee saalfachuu dhiisnee haganagee akkamitti qara'a hagamkee akkamitti baradha umrii kana maannaan jedhani waan jedhu san of keessaa baasaa baradha ani hawwiin kiyya barumsa dhugaa rabbiin jaalladha barumsa karuma kamiinuu hin beekullee baay'isa yeroo baay'ee namni hin beeka yoo jedhe hin beeka nage amma mee fakkeenya baabaan keenya kuni kara kamiinuyyuu miidiyaa kanarratti nam hundi waliin taa'anii waan bareedaa waan gaarii afaan keessaa bahaa waan babbareeda nuuf dhaamaa jiran miti odomaa san qaban baratanii kunu ammatan eebbifan mee ilaala barumsi dhuma hin qabu hubadhu dabalata immoo ni beeka sin jedhin ni beeka jennaan geessite ati barumsallee qaniin ati barachuu hin dandeenye yoo hin beekta gaafa ciqilee sadi qofa seente ciqilee sadi seennan barumsaa walii baatee jechuudha hamma garuu addunyaa kanarra jirtu hamma lubbuun kee jirtu barumsi yeroo kamuu ulaan kee banaadha yoo ati banatte yoo ati kakkawootee dhette jechuudha dhadhooftee ulaaf jalaa bante yoo itti seente barumsi sisimata garuu murteessan eessa kana yoo abbaan kana nam baradha jedheef qopheesse wama beektu kana ni beeka jettee of duuban deebiin hin beeku jedhi nama gaafadhume yeroo baay'ee namni hedduun fakkeenyaa quraanuma irratti yoo deebine akki nu duraan itti qaraa turree fi akki amma makaarinyi amma nuuf bu'e yookiin huruufni jechuudha akka nu duraan itti qaraani miti ni beekna namni walumaan beekna eeshi san bira ol dabree namni quraana beekuu danda'a huruufan beeku garuu quraana ni beeka maal jedharee annan beekaa huruufan beekne malee quraana nan beekaa jedha gaafa huruufa kana baratee gara quraanaa seene immoo quraanuma sanuu hin beeku sababni isaa akka kaleessa hororreettidhaan jennee ari'aa qaraane sunii fi akki amma itti qara'amu garaagarummaa guddaa qaba
Garuu quraanii rabbii kun tokkuma beeka tokkichuma garaagarummaan qabu gin akka itti nu barsiisanii fi akka nu itti barannetu wal adda malee. Kanaaf hin beekaani salaata nan beeka hin jedhin faatiyama kana jechuudha. Hin beeka ka jettee ati of bira qaraatu fi ka gaafa markaza seentii yookiin ustaaza irratti qayyabuuf yookiin ustaaza irratti jettu tokko jechuudha garaagarummaa guddaa qaba. Sile kana ta'eef barumsi umrii hin laallatu koottaa baradhaan isiniin jedhaan. Okay, baabaa keenya kanarraa fakkeenya fudhaa. Barumsi umrii hin gaafatu. Hamma addunyaa kanarra jirtu inuma baratta. Hin beekus baay'isi. Nan beeka jennaan geessite ati. Maaliif fuure amma ati yoo dhuftee nan beeka naan jette maarree hin beeytaatu siin jedha waa sitti himu. Garuu huma ati beektisa yoo sitti hime dabalata siif ta'a. Waan san caalaa miidhagsee sitti butu jira. Atis immoo sandaraan barataa deemta. Wanni akkasii nu haa baruun isiniin jedha. Yoo yaada isinitti baay'ee naaf kolchaa dhiifama naaf godhaa waan an balleessetti na sirreeffadha. Hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja, fayyaa naaf ta'a. Karaan keenya karaa baabaa kana nuuf haa ta'u. Akkuma baabaan keenya